Kan jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiini badhaadhaa sagantaa kana keessattuu Araara mootummaan Abiy Ahmedii geggeessaa jedhu irratti odeeffannoo walitti qabnee isin biraan gaayuu deemna. Ejjannoon Oromoo haal dureen Araara maal tahuu qaba ka jedhullee irra waan haasofnutu jira. Daawwachuuf as dhufuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Viidiyoo kana jaalachuun chaanalii kan maamila godhachuun miidiyaa hawaasaa irratti qooduun nu gargaara isiniin jecha gara yaada kennattuu dabarra. Waajjirri muummicha ministeeraa ka Abiy Ahmed karaa dubbii himtuu isaa adde Billene Taddaseetiin baatii fulbanaatiin duubattu mootummaan Abiy Ahmed marii hunda hammatu Araara geggeessuu deemaa jettee dubbattee jirti. Maddeen oduu addunyaatii fi maddeen oduu biyya keessa dhimma kan wal harka fuudhanii gabaasaa jiran. Mariin Abiy Ahmedii geggeessaa jedhu kunin marii gos kamiitii maaltu keessattuu hammatama yookaan ammoo eenyutu keessattuu hammatamuu deema. Marii kan akkamitti Oromoo laaluu qabdi? Gaafileen Oromoo ka mariin durattu deebi'uu qaban haal dureen Oromoo laf kaahuu qabu yookaan ammoo adeemsa marii keessatti gaafiin Oromoo ka deebitu barbaadamu maali jedhee namni yeroo ammaan tanaa gaafachaa jira. Haga ammaan tanattu marii jedhame kanirraa waan beeknu takka lama jalqaba gurraa isin haa buusnu. Mariin mootummaan Abiy Ahmedii geggeessi jedhame kun hardhaa miti. Hawaasi addunyaa filannoon durattu filannoon Itoophiyaa ka geggeeffame baatii waxabajjii keessa fala hin fidu. Filannoon kun rakkoo Itoophiyaa yoo akka malee hammaatu godhe malee rakkoon kun akka wal xaxataatu godhe malee filannoon kun fala hin ta'u, filannoon kun mala hin ta'u, filannoon kun biyya san keessatti nagaa hin buusu, araara hin buusu. Gaagaaminsa siyaasaa ka dinagdeetii fi hawaasummaa biyya san keessattu dhalatee hammachaa jiru hin furu. Rakkoo Itoophiyaa walxaxaa fi gad fagoo tahee filannoo geggeessuun abbaan irree tokkini biyya ceesisuu hin dandayu. Marii geggeessii jettee Ameerikaan, mootummoonni gamtooman, gamtaan Awurooppaa biyyoonni Itoophiyaa gargaaranii kadhiyaa gaafachaa turani. Mariin gos kana akka geggeeffamu paartileen Oromoos filannoo keessaa kabayanii abaa'uu fi kafaa'uu dabalatee paartileen hedduun gaafachaa turani. Paartiin warra Abiy Ahmed deeggaruyyuu mariin hunda hammatu, mariin biyyaalessa barbaachisa akka tahee jala saranii dubbachaa turani. Ammaan tana paartii falmitoota jedhamanii filannoo keessattuu hirmaatanii paartii Oromoo ka filannoo keessa dhiibamanii bahanii fi hawaasii addunyaalleen yaamicha wal fakkaataa dhiyeessaa turan. Kalee qofattu hogganaan mootummoota gamtoomanii yookaan ammoo barreessan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres Itoophiyaan gara araarattu akka deemuu qabdu, waraanni naannoo Tigraay akka dhaabbatu, mariin akka geggeeffamu, mariin kun marii hunda hammata akka ta'u, gargaarsi namuma akka dhaqqabuu fi wantoonni gos kana barbaachisaa akka ta'e waraanii fala akka hin taane dubbate. Isa qofaa miti. Naannoo Tigraay keessatti gargaarsi dhiyaachaa jiru, midhaan dhumachaa jiranii, midhaan dabalataan seenaa hin jiru, ummati beela'ee dhumachuu dandaya ka jedhe mootummaan Ameerikaa karaa hoggantuu dhaabbata gargaarsa Ameerikaa idil addunyaa USAIDtiin Daayireekteriin dhaaba kana Samantha Power dubbattee jirti. Mootummaan Ameerikaa yeroo adda addaa araaraa fi jecha nama gara Itoophiyaatti ergee jira. Samantha Power kan dabalatee Senator Chris Coons, Jeffrey Feltman, Ambassador Jeffrey Feltman nama adda addaa karaa Itoophiyaatti ergee jira. Gamtaan Awurooppaas nama adda addaa ergee jira. Abiy Ahmed kan hundaayyuu irraa gurra cufate dhiyoo kan araarsa jedhee carraaqaa turelle. Araara gara Jarmaniitiin, araara gara biyya Firaansiitiin, araara gara biyya Ameerikaatiin na araarsa jedhee kadhataa turelle. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed warra finxaaleeyyii yookaan ammoo warra Amaaraa ka siyaasaa gara mirgattuu cillaanfatu qabaniin harki micciiramee waan araara jedhamu gurra cufate waraana kana injifannee keessa baana yaada jedhutu deebi'ee jira. Mootummaan Abiy Ahmed ammaan tana gara waraanatiin mo'adhaa yaadii jedhutu jira. Waraana kana keessatti warra Tigraay barbadeessu, warra federeeshinii deeggaran ka Oromoo, ka sabaa fi sablammii, ka Benishangul Gumzii, ka Somaalee, ka Affarii hunda barbadeesse. Itoophiyaa dullatti, Itoophiyaa ilaalcha sirna tokko irratti hundoofte, Itoophiyaa sirna nafxanyaa leellistuu dhaabuu akka inni barbaadu ammaan tan ifaa gala tahee jira. Kan irratti ammaan tan namni duri shakkii qabulleen shakkii watakka hin qabu.
Abiy Ahmed karaa abbaa irrummaa itti cichee jira. Karaan isaa himalli isaa himaluma abbootii irree odoo dhaadatu biyya baqachuu yookaan ammoo odoo dhaadatu biyya barbadeesse aangoo irraa bu'u yookaan ammoo jeefamu yookaan ammoo biyya barbadeesse haga ta'e aangoo irratti rarra'ee achiin dubatti biyya duutuu biyya dinagdeen laamishaa biyya waraaniis ilkaan hin qabne biyya ummatiis wal dhageettii hin qabne siyaasaanis marqamee laaqamee biyya gossuni dhaalee akka inni dhaalsisee akka inni deemu ammaan taniif hagala ta'ee jira. Waraana naannoo Tigraahittu banee Abiy Ahmed akka babal'isu dhagahamee jira. Abiy Ahmed akka odeeffannoon ammaan tana achi dhuftu addeessaa jirtutti waraanii kunini dhaabbachuu fedhii hin qabu maal jennaan haguma xiqqa tokkoof warri Tigraahii aangoo olaantummaa dirree waraana gubbaattu argachuutu jira. Liyyuu haayilii naannolee Itoophiyaa dargaggeessa ammaan tana waraana waliigalaa kitati yaamne kanaafi dargaggeessa haga miiliyoonii tokkoof akka qopheessuu dandeenya humni namaatiin baay'inni namaatiin dambalii namaatiin human wave jedhama waraanii gos kana humni namaatiin warra Tigraahii xiqqaa kana Tigraahii miiliyoonii 5 haga 6 jirti sanuu beeloftee rakkattee namni hedduu waraan keessa dhumatee jira. Itoophiyaan ammoo miiliyoonii 123 jirti. Ummata baay'ee beelawaa dargaggeessi duulu barbaada dargaggeessa kana sobuudhaan dargaggeessa kana bifa adda addaatiin gara waraanatti hawwachuudhaan miidiyaan dargaggeessa kana faayidaadhaan dargaggeessa kana garii dirqisiisuun gara waraanatti oofne baay'ina humna namaatiin waraana akka jechuun waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa human wave jedhamu dambalii namaatiin galaana namaatiin garba namaatiin mo'achuu dandeenya akka jiru. Akkasumas maal nama hedduu ficcisiifne nami dhumate kadhuma baay'ina irraa kaka'e kadhumatu ka gadaafe ni mo'ata abbaa irrummaa tursa. Kanaaf waraana kanattu nama akka qoraanii oofuu jechuudha. Moodeliin waraana kan naannoon Amaaraa ittiin deemutu jirtu waraana hizbaawii goona waraana ummata goona. Akka ummati nami loluu danda'u dargaggeessi hunduu gar waraana deemu goona. Abiy Ahmed illee waraan ummata bal'aa goone nami hunduu hirmaachuu qaba namu irraa manatti hafuu hin qabu yoo jedhamu wanni isaa yaadaa jiranii baay'ina ummata kanaan waraana kana mo'achuu dandeenya haga dhumanne injifannoo argachuu dandeenya. Kanaafuu galaan ummata garasittuu dambalaasna yookaan ammoo dambalii ummata garasittuu gadhiisna baay'ina ummataatiin warra kana mo'annaa jedhanii dubbatanii jiranii ummata Itoophiyaa waliigalaa keessa warra Tigraay yoo akkame xiqqaate yoo akkame guddate dhibba keessa harki 6 tahanii ummati Itoophiyaa ka gadafe harka 95 yookaan 94 taya. Kanaafuu nama 6 nama 95 tu jira yookaan nama 5 fi nama 95 hajennuti lakkoofsi gos kanattu jira moodeli isaati dhiyeessisan Tigraay 6 waraan Itoophiyaa 94 tu jira. Tigraay 5 waraan Itoophiyaa 95 tu jira. Waraan akkas baay'atu kanaan mo'annaa hin sodaannu jechuun haalii ammaan tan Itoophiyaan ittiin deemutu jirtu haala waraan dambaliin namaa kunin ummati Tigraay ka bakka fedhe jiraatu hundu targeetii waraana ta'uu deema xiyyeeffannaa waraana ta'uu deema haleelama biyya Tigraay keessattu Tigraay alattu Tigraay qofa odoo hin taane Oromiyaallee keessatti harcaatota deeggartoota juntaa warra ittiin jedhan dambalii namaatiin baay'inaan galaan namaatiin irra aanna mo'annaa waan jedhutu deema. Kun Benishaangul Gumuziin nu hojjeta akka warri yaadutti Somaalitti akkas ta'uu deema naannoo Oromiyaatti akkas ta'uu deema naannoo Tigraayitti akkas ta'uu deema bakka hundattuu naannoo Amaaraallee warri Qimaanti fagoollee dambalii galaanaatiin liqimsuu deemna ka jedhu haga dhumanne mo'annaa foormulaa jedhutu ammaan tana mootummaa Abiy Ahmedii birattu haasamaa jira birattu dubbatamaa jira. Yoo dubbiin mootummaa Abiy Ahmed humna waraanati waan kana mo'adha araarii hin jiru dambalii namaatiin yookaan galaan ummataatiin waraan kan irraana warra Tigraay wajjin mari'adhu cichee waanum fedhe godhe waanum tolche dhaka kamiyyuu buqqise ammaan tana waan harka qabu ka mootummaa bulchiinsa gadin dhiisu eegi jedhe araarii Abiy Ahmed haasahu maali? Araarii Abiy Ahmed haasahu kun eessirraa dhufe? Araara kan duuba maaltu jira? Araara kan keessattu eenyutu yookaan maaltu hirmaatee jira? Araari kun bu'aa Oromoo akkamiin miidhaa akkamiin fayyada ka jedhurraa yaada tokko lama isin biraan haga'uti.
kajalqaba yaadi araara kunini ka dhufe waajira Abiy Ahmed irraati eegii gamtaan Awurooppaa Ameerikaan biyyoonni dhiyaa gurguddoon dhaabbileen falmitoota dhiibbaa godhaniin duubattu waan kan giru irra cufachaa didachaa bahee Abiy Ahmed gaafii warri biyyooti badhaadhoon kunin biyyooti dhiyaa kun gaafatanii deebisaa jira jedhamee fakkeessuu fi araara geggeessaa jettanii marii geggeessaa jettanii naga buusaa jettanii mootummaa walii mootummaa ce'umsaa ka biyya ceesisu dhaaba jettanii kanaafuu waan gosuni jalqabnee jirra jechuudhani dhiibba hawaasa addunyaa xiqqeessuu fi fakkeessuu fi waan jalqabe dhimma kanaafi gareen tokkin dhaabbatee ture gareen kunin multilateral initiative for national dialogue jedhama multilateral initiative for the national dialogue jedhama mind jedhama afaan ingiliishitiin garee kan Abiy Ahmediitu dhaabe mind garee jedhamu kana araara biyya buusuu fi garee kan Abiy Ahmedii dhaabe multilateral initiative for the national dialogue jedhama gareen kunin koree jechuun araara biyyaalessa buusuuf carraaqxu waan gos kanaati jechuudha garee araara biyya buusuu fi ijibbaatu tattaafatu garee kan Abiy Ahmediitu dhaabe garee kana ministeera nageenya ka Abiy Ahmed ministeera nageenyaati miti ministeera security ti ka biyyi suni warri ministeera nageenya Ademofriyaat Kamil waajira ishii jalattu waajira basaasa achi jal jira waajira basaasa Itoophiyaa ka Tamasgen Xurunee hogganu waajiri poolisii federaalii ka Demalash Gabra Mikaa'el hoggana jalattu jira raayyaan ittisa biyya Itoophiyaan achi jal jira kanaaf caasan kun caasa naga buusuu araara godhuu odoo hin taane caasaa biyya to'achuu biyya humnaan bulchuu caasaa kanattu ammaan tana marii kana geggeessaa jira ministeerri nagayaa waraani Tigraahii akka karaa nagayaatiin dhumatu warri hin barbaanne keessa tokko ministeera kana ministeerri kun ministeera nageenya Tigraahii waraanan mo'annaa ka jedhu duula mootummaa Itoophiyaa ammaan tana biyya kiyyaa duula yoomiyyuu eessattu haala kamuu keessattu ka jedhu laagare zamtaallo yeetim mechee maali jedhanii miidiyaa irrattu ka haasawan dhaadannoo ministeera nageenya dhaadannoo Mofriyaat Kamilfaatidha amma araara waan jedhamu ka geggeessaa jiru waajira Mofriyaat Kamil kana waajira silaan maqaa tokko naga buusuuf dhaabbate ka Tigraahii wajjin araarii hin ta'u wobo wajjin araarii hin ta'u gumuz wajjin araarii hin ta'u qawween cabsine jilbeeffachiisna warri jedhe yaadu kanattu ammaan tana maqaa araaratiin maqaa nagaa buusuutiin maqaa marii waliigala ka waan cufayyuu hirmaachisuutiin mootummaa biyya Itoophiyaa ceesisu rakkoo siyaasatiif dinagdeetiif hawaasummaatiif fala dhahu dhaabna jedhe warri deemaa jiru warri kana jechuudha warri ammaan tana waan kanaaf rakkoo Itoophiyaan keessa seente xaxaa kana keessa bahuu fi fala dhoofnaa jedhamee jedhan kunin ministeera nageenya waajira muummicha ministeera Abiy Ahmedii ministeera basaasa Itoophiyaa hogganu Tamasgen Xurunee faa ministeera waraana kala jechuun ka Dr. Qanaa faa fi kaan ammoo waajira poolisii federaalii ka Demalash Gabra Mikaa'el hogganu sanittuu jira gorsitooti Abiy Ahmed kaas keessatti hirmaatan gorsa isaa Gadduu Andargaachoo pirezidaantii naannoo Amaaraa faati Daani'el Kibret faati Biraanuu Naggaa faati isaantu ittiin deemaa jiran maayindiin walgayii hedduu godhate dhimma maayindii kana irratti xiyyeeffanne dhaabbata amma araara kana karkarsaa jira araara kanaan deema jiran irraa haasoo hin barbaanne malee waan kanaan ka deemaa jiru warri kan tokkoffaa mariin yookaan araarii godhamu jedhamu kunin akkuma sila dubbadhetti rakkoo Itoophiyaa walxaxaa taate fala barbaadu odoo hin taane hawaasa addunyaa sobuu fi mariin biyyaalessaa gos tokko yookaan wanni marii fakkaata tokko deemaa jirti jedhanii kijibuu fi waan geggeeffamaa jiru waan godhamaa jiru jechuudha ka tokkoffaa ka lammaffaa ammoo mariin godhamaa jiru kunin duula Abiy Ahmedii godhe kan naannoo Tigraahii kan keessattu falmitoota Abiyyi deeggaruu danda'an warra yaada wal fakkaataa qaban warra duula kana deeggaruu danda'an walitti qabu ibsa baasanii duula yookaan waraan ammaan tana abaawoo gamtaa woboo irrattu geggeessaa jiran warra Tigraay irrattu geggeessaa jiran gumuz irrattu geggeessaa jiran qimaantiif agoo irrattu geggeessaa jiran waraan kan itti fufsiisu jechuudha kanaaf
warri as keessatti hirmaachuu deemu tokkoffaa warra tikaa kan mootummaa Abiy Ahmediitii fi warri waraana Abiy Ahmedii araarinni geggeessu jechuudha. Araarinni geggeessudha. Lammaffaa araara kan ka geggeessu paartii falmitoota biyya keessa jirani ka filannoo irrattu hirmaatan. Ka filannoo irrattu hirmaatanii Abiy Ahmedii wajjin jiranii warra jechuun ilaalcha gara mirgattuu cillaanfata ka qaban ka naannoo sadii irra dhufaniif magaalaa Finfinnee keessa jijjiranii warri sirna duri deebisuu barbaadu Biraanuu Naggaatii fi hamoroohaa poolitikaa warri deemu hunduu isaanii keessa jiran jechuun hamoroohaa poolitikaa jechuun Abiy Ahmed hallattawhaadha haa jalqabaati hamoroohaalleen haa biraate jechuudha haa tokkottu bifa dadda jechuudha siyaasa gosa tokko bifa daddaati warri hallattawhaa poolitikaa jennuun kunin garee bataskaana keessattu madheeffatan ilaalchi Itoophiyaa dullattii qaban warra miseensota maayibara qiddisaan ka Daani'el Kibratiifaa warra gosa suniifaatidha warri kun hunduu keessa jira Biraanuu Naggaafaati keessa jira warri as keessa jijjiran warra filannoo keessatti hirmaatan warra Abiniifaa warra Iskindir Naggaafaa isaa wajjin jiran jechuudha. Kaayoon isaa waraana kana itti fufsiisu jechuudha. Abiy Ahmedii akka injifannoo waraana argatu godhu jechuudha. Waan inni itti milkaawaa hin jirre marii kijibaatiin milkeessuu akka danda'u gochuu jechuudha. Kaan ammoo warra Oromoo keessa ODDU warri ijaarte Abaawoo Hilten yookaan akka warri garii jedhuun Abaawoo Biltsiginna yookaan gariin ammoo yoo qoosan Abaawoo Farsuulla jedhaniin warra akkasii kakkana ka akka Araarsoo Biqilaafaa ka akka warra bira Abaawoo ammaan dura Abiy Ahmed biyyattu galchee Abaawoo gamtoome yookaan tokkome ka Abbaa Nagaa Jaarrafaa ka mootummaan Abiy Ahmed mufachiis warra sanillee maqaa Abaawootiin walittu deebisanii gamtaa Oromoo tokko bakka bu'u jedhame falmitoota keessa garuu bakka Oromoo ka bu'u ka ummata Oromootiif dubbatu ka ummata Oromootiif dhaabbatu sagalee ummata Oromoo fudhatu mootummaa Abiy Ahmediiti warri kan falmitooti Oromoo keessa jiran jechuuf fakkeessaaf Abaawoo gamtoomee warra ufiin jedhu ka boordini filannoo Itoophiyaa haqee filannoo keessatti akka hin hirmaanne godhamee rarra'ee hafee sunii fi Abaawoo Hiltenii yookaan Abaawoo Biltsiginnaa ka Taayyee Danda'aasan walittuu fidanii warra falmitoota jedhaman ka Amaaraa sanii ka ilaalchi Itoophiyaa dullatti durii qabu saniif warra jechuun Izeemaa walittuu fidanii araarattu geggeeffame mariittu geggeeffame jedhame akkasiin mootummaan Abiy Ahmedii kun waraana kana akka irra aanu akka mo'atu godhame akka inni mootummaan kun Itoophiyaa ceesisu diinota Itoophiyaa barbadeesse ilaalcha Itoophiyaa ka gara mirgattuu cillaanfataa hojii irra oolchuu barbaadame jechuudha. Waan kana dhiyoo kana yaada tokko isin biraan gahee jire. Task force yookaan ammoo humna waraan kan geggeesse dhaabuu qabnaa jechuun Izeeman Biraanuu Naggaa Yeshawaas Asaffaa aangoo qoodachuu akka barbaadu dubbadhe ture. Izeeman warri naannoo Amaaraalleen Abiniin faatii nutu dabalamuu qaba naannoo Amaaraa keessatti mootummaa waraana dhaabuu barbaanna mootummaa waraanaa jechuun war cabinet mootummaa waraanaa ka gosa jechuun waraana addunyaa tokkoffaa gaafa Ingilizii waraana godhe gaafa weerara Jarmanii sana Churchill dhaabe jechuun Clement Attlee ka of keessaa qabu Labour Party fi yeroo sanittu Conservative Party walittu dhufanii mootummaa waraanaa dhaabatan War Ministry yookaan ammoo war cabinet jedhama yeroo sanitti mootummaan Ingiliz akka dhaabe sun naannoon Amaaraa mootummaa waraana dhaabuu barbaadde gamtaa humnoota Amaaraa hunda walittuu fiduu akka dhaabani manii marii hayyoota Amaaraa yaada kan dhiyeessee jira kanaafuu mootummaan Amaaraa Abinii wajjin walitti dabalamuu barbaada biyya keessattu Biltsiginnaan jechuudha Abinii fi warra ilaalcha Amaarummaa Itoophiyummaa dullattii qabu hunda walittuu fidanii gamtaa tokko dhaabanii ummata Amaaraa gara waraana kanattu baay'inaan akka ba'anii dambalii waraana akka uumamu godhuu barbaadan garsuniini sunittuu jira jechuudha. Gara biraatiin mootummaan Abiy Ahmedii innis kaabinee waraanaa ka gosa suni dhaabullee kaabineen waraanaa ka Abiy Ahmedii dhaabu gosa kaabinee mootummaan Ingiliza waraana addunyaa tokkoffaa dhaabe irra adda. Waraana addunyaa tokkoffaa yoo yaadatan taate kaabinee waraanaa ka dhaabbate Winston Churchill mootummaan isaa ka conservative aangoo gubbaa ture yeroo sanittu waraanaa fi jecha kaabinee waraanaa dhaabee ture. Kaabinee waraanaa kan inni dhaabe sun waraana addunyaa lammaffaadha. Kan inni dhaabe sun hoggana paartii Labour ka ta'e Clement Attlee gaffidee aangootu dabalee achiin dubattu waraana duba filannoon godhame Clement Attlee kun injifannoo argate paartiin isaa ka Labour mo'ate paartiin Churchill conservative
waraan injifatullee mo'ama waan gosuuni dhaabuu hin deemu Abiy Ahmed kaamman tana mootummaa dhugaa ka waraana ka filannoolee keessattu falmitoonni hirmaachuu danda'ani ka sirrii osoo hin taane aangoo tokko harcaatu asii achi kennuudhaan qoqooduudhaan warra paarlaamaa keessa hin jirre warra jechuun paartiin isaanii sirriillee socho'uu hin dandeenye ka fakkeessumaaf minda mootummaa nyaatan garuu ka ilaalcha Oromoo miidhuu irratti Oromoo balleessuu irratti walii galan warra gosuuni mootummaa dabalatu warra ilaalcha sirna Itoophiyaa dullatti duri warra Oromoo miidhuu irratti warra Oromoo irratti waraan babal'isuu irratti warra sirna federeeshinii diiguu irratti warra heera diiguu irratti walii galu mootummaan Abiy Ahmed warra gos kana walitti qabuu barbaada hin beekamu warra kanaafi Abiy Ahmed eegi anduubattu ardaan hin bahin jetteedhani harreen jibbiinsama waan Oromoo qabuuf aangoolee dabarsee kennuufii danda'a garuu haala ammaan tan jiruun odeeffannoo qabnuun aangoo isaa cimsachuu barbaada jechuudha warra gos kanaati kamarii biyyaalessa geggeessuu deemu warra gos kanatti walitti dhufee mootummaa dhaabachuu deemaa jechuudha Oromoon kanirra wanni inni eegu tokkolleen hin jiru falli waan takka as keessatti hin jiru marii gos jedham kan keessatti warri Tigraay ammattu haali isaan ittiin hirmaachuu danda'an hin jiru marii kana qaamii walabaa yookaan qaamii bilisaa geggeessaa hin jiru qaamii abbootii amantii qaamii falmitoota qaamii mana murtii qaamii maalii jedhamu hunduu ka Itoophiyaa keessaa Abiy Ahmed maanguddoota waan jedhamu hunda dhuunfatee jira ejentoota isaatidha wanni araara geggeessuu danda'u Itoophiyaa keessatti qaamii amanamaan qaamii walabaa hin jiru araari mootummaan Abiy Ahmed geggeessu ammoo araara dhugaati miti araara kan keessa warri Tigraay irratti hirmaachuu hin deemu falmitoonni Oromoo irratti hirmaachuu hin deemanii ka dhugaa warri man hidhaa jiranii irratti hirmaachuu hin deemanii araari kun ammallee tan abbaayirrummaa Oromoo irratti cimsuuf sabaaf sablammii irratti cimsuufi Abiy Ahmed karaa badii ka itti jiru kan itti dhidhimee akka deemuuf malee akka duubattu deebi'ee naga buusuuf akka hin taane asumaan baratamuu qaba araari geggeeffamaa jiru araara gos kanaati araara akkasittu deemaa jiru araara gos kana irraa wanni eeggamu watakkallee hin jiru araari gos kana naga buusuu hin danda'u araari gos kana falta'uu hin danda'u araari akkasi rakkoo biyya sun qabdu keessa furmaata wa tokko fiduu hin danda'u araara gos kanattu jira araari hidhamtoonni siyaasaa keessattuu hin hirmaanne araari paartiin Oromoo keessa warri Oromoo bakka bu'uu danda'an jedhaman keessatti hin hirmaanne araari jechuun ummati Oromoo keessattuu hirmaanna bakkisaa maltu hin qabne ka sabaaf sablammiin sagaleen isaanii dhagahamu yaadii federaalistoota keessatti hin hirmaan araara miti kaan ammoo warri Tigraay araara keessatti hirmaachuu hin deeman haala dura isaan laf kaayanii hagamman tana mootummaan Abiy Ahmed tokkollee deebisaa hin jiru haala dura warri Tigraay laf kaaye mootummaan kun tokkollee deebisaa hin jiru haala dura warri laf kaaye mootummaan kun tokkollee deebisaa waan hin jirreef wanni araara jedhamu wanni taya waan jira hin fakkaatu warri haala dura warra ifaadha laf kaanii jiranii waraanii Tigraay akka dhaabbate Abiy Ahmed Tigraay dhiyaa keessaa bahu tajaajila ummata tajaajila mootummaan kennu kadhaaba elektirikii bishaanii intarneetii baankii inshuraansii waan gos kana hunda akka inni deebisu warra Tigraay gadhiisu qabeenyi saamame deebisu yakkii godhamee qoratamu Abiy Ahmediitiif maali mana yakka addunyaa dhiyeessu maali haal duree guddaa dhiyeessanii jiran haal dureen Oromoon dhiyeessite ni jirti kanaan dura ka dhiyeessite haal dureen Oromoo maali warra jedhee gaafatuuf haal dureen Oromoon dhiyeessite hidhamtoonni siyaasaa cuftuu gadhiifamanii marii keessatti hirmaachuu komaandi poostiin Oromiyaa irratti labsamee akka hatattamaan dhaabbatu waraanii Abiy Ahmed Oromiyaa keessa akka bahu mariin warri gaara jirullee akka dabalachuu qabu warra abaawoo kawwaboo hunda dabalachuu akka inni qabu mariin kunini sabaafi sablammii warra federeeshiniif dhaabbatan hunda akka inni dabalachuu qabu mariin dubattu ammoo gaafin deebi'uu qabdu ka siyaasaa hedduutu jira ka Oromoon gaafin inni gaafachuu qabu kana jechuudha amma waan akka jennuuti Abiy Ahmed mootummaan isaa mariillee geggeessuullee hin danda'u dandeettillee hin qabu mootummaa kana yeroon ammaan tan ittiin mari'atanii mariin irraa waa arganna jedhamu hin jiru mootummaan kun akka deebi'ee suphamuu hin dandeenye caphee jira humni isaa broken beyond repair mootummaan kun akka deebi'ee hin ijaaramne takka uf cabsee jira uf galaafatee jira gamtaan Oromootii fi Tigree sabaafi sablammiin garuu hundaanuu itti kaatee waraana mo'amaa jira inumaayyuu mootummaa kan wajjin marii jedhanii yaada yeroo gubuun marii jedhanii uf sobuun hin barbaachisu humnuu fi cimsachaa qabsoo hidhannoo malee falii waa takka hin jiru mootummaan kun waraanan si cabsuu barbaada mariin afaan inni ittiin afaan nam fajjeessuuf hawaasa addunyaa ittiin sobuu fi nama ittiin kijibuu fi godhu waan taateef waan akkasii irra wanni eeggama wanni tayaa hin jirtu
kanaaf humnu fi cimsachuu humnu fi qopheeffatanii falmii fi jajjabaachuu falmii fi dhaabbachuu malee mariin abbaa irree umrii dheeressuu fi karoorfamu mariin kijibaa kun falawaa takka hin taatu falawamaatu hin buusu kanaaf mootummaa mudhiin isaa caphe mootummaa laafee jiru mootummaa yeroo ammaan tana dirree waraana irratti injifannoo irraa fagaatee ka dinagdeen isaa burkutaahee jiru mootummaa hawaasa dippiloomaasii addunyaa bira dhageetti dhabe mootummaa gos kana wajjin mariin godhamtu mootummaa gos kana wajjin haasaan godhamu yeroo gumu malee faayidaa hin qabu oromoon qabsoo jalqabe ka hidhannoo kana cimsu sabaa fi sablammii federaalistoota wajjin gamta dhaabbachuu haga mootummaan kun jilbeeffatee laf gahee aangoo gadhiisu yookaan marii dhugaatii fi fedhii qabaatu ibsatu malee mariin godhamtiin jirtu mootummaan Abiy Ahmed diina oromoo lakkoofsa tokkoffaa oromoo bakka bu'ee marii godhuu hin danda'u oromoo bakka bu'ee waa takka godhuu hin danda'u diina oromoo waan taateef karaa kamiinuu mootummaan kun deemu mootummaan kun baduu qaba barbadaahuu qaba sunin kaayoo qabsoo oromoo ta'uu danda'uu qabdi mootummaa humna cabe ka humni watakka hin qabne yeroo ammaan tana abbaa irrummaa suphuu fi saree kukuunuuf wanni godhamti wanni godhamu yoo rakkoo Itoophiyaa hammeessa walxaxaa godhe malee fala watakka mala watakka hin fidu kun baay'ee beekamaa warri jechuun garaaf jecha mootummaa jala fiigee rakkoo oromoo dheeressina jedhanii ammaa fi wanni kunin waan fala buusu itti fakkaachuu dandeetti garuu wanni kunin solutionii watakka hin taatu mootummaa kanallee hin dandamatu rakkoo biyya kanallee hin furu haa turuuti haa dhiyaatu mootummaan kun deemuun isaa waan hin oolle geggeeffamuun isaa waan hin oolle abbaa irrummaa waan dandamatu hin fakkaatu Abiy Ahmed kufee jira mootummaan kun mootummaa duubatti deebi'uu miti Araaraaf mootummaan kun mootummaa akkasuma modhooksanii gara nagaatti fidanii kalee dogongoree jira dogongore irraa baradhee amma immoo fala barbaade durattuu deema jedhee deemu miti mootummaan kun mootummaa madhooqu yookaan qaqqajeelfama osoo hin taane mootummaa caphu malee harki hin kennan cabsan malee humnaan barbadeessanii humnaan daaraa godhan malee mootummaa kan bandi godhuu hin danda'an unless you break it cabsu malee mootummaan kun jajallisuun qaqqajeelchuun modhooqsuun akkas goggodhuu waan qaqqajeeluuti kukuulte maal goote booyyuma hin bareedu kana warri biltsiginnaa ka ammaan tana jiru biltsiginnaan carraa qabdu hunda dabarsite balleessee jirti biltsiginnaan oromiyaa warri kun diina oromooti marii ammaan tana keessatti oromoo bakka bu'anii carraan isaan sila oromoo biratti araara buusan hin jiru gubatee jira kanaaf oromoon humni qabu cimsatee qabsoo hidhannoo jabeessuu malee mootummaa Abiy Ahmed karaa waraantiin karaa qawweetiin aangoo irraa buusuu malee malli biraa falli biraa hin jiru kana jechuu barbaada adeemsa marii hunda hammatu jedhee mootummaan Abiy Ahmed ittiin nam sobu kan nami sobamuu hin qabu kan jal deemuu hin qabu kun ajandaa miti yoo ajandaan marii kana kijiba godhu busheessu dhaaressu saaxiloo taate malee wanni isin irraa eegdan hin jiru wanni irraa eegama takkalleen hin jiru abaa'oo hilten yookaan ammoo abaa'oo farsoo ka jedhamu ka biltsiginnaa irraa wanni eegama hin jiru waa takka wanni warri buusaa hin jiru warri kun kalee qabsaa'ota goota turanii hadha seenaa isaanii xureessanii sa'aatii dhumaa irratti maqaa isaanii balleessanii jira wama irraan eegina biltsiginnaa irraa wama hin eegina dhala gaangee hin eegina dhalti gaangeen hin dhaltu fali womaatu hin jiru fala womaatu hin eegina oppiidiyooniin sirrooftiin qajeelti hin xahaartu hin eegina